Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin biraa naaf haa ga'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa kabajamoota hordoftoota koo yeroo darbe seenaa qaamaa miidhamaa tokko isin biraan gaheen ture. Seenaan qaama miidhamaa sanaa baay'ee dheeraa waan ta'eef kutaa lammaffaa akka itti aanu kanatti isiniif qopheesseen jira. Isinis seenaa qaamaa miidhamaa kanarraa waa akka barattanii fi waa akka hubattan abdiin qaba. Egaa kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo qaamaa miidhamuu jechuun sammuu miidhamuu miti. Namni qaamaa miidhamaa tokko akkuma nama kamiituu hojjetee of jiraachisuu fi akkasumas lubbuu isaa tursiifachuu ni danda'a. Naahoomii fi Mo'ataan. Naahoom yeroo kanatti abbaa qabeenyaa cimaa ta'ee jira. Ofirra taree nama biraafuu carraa hojii uumeera. Namoonni akka isaa kana dura daandii irratti bahanii harka namaa ilaalaa jiraachaa turan amma garuu Naahoom irraa fakkeenya fudhatanii carraa hojii argataniiru. Akkuma namoota kaanii hojjetanii of jiraachisuu fi ofirra taranii akka Naahoom isaan gargaaree irraa jireenyaa keessaa isaan baasetti isaanis nama gargaaruu abdii guddaa qabu. Maarree dubbiin faallaa taate guyyaa tokko Naahoom iddoo hojiitii ba'ee gara mana isaatti imalaa ture. Osuma imalarra jiru namicha karaa irratti bahee kadhatu tokko arge. Fagoodha ture yeroo ilaalus namoonni hedduun isaanii akka namaatti osoo hin taane akka meeshaatti yookiin akka fakkiitti ilaalanii bira ture. Homtuu hin gargaaru. Naahoom namicha kana yeroo laalu baay'ee garaa isa nyaate. Kaleessa yeroo karaa irra taa'ee kadhachaa tures yaadate baay'ee gadde. Daandii irra imalaa ture jijjiiree gara namichaatti gore. Yeroo bira ga'uu namichi mo'ataa ture. Jiruun faallaa taate. Amanuu dadhabe. Haalaan itti dhiyaatee yeroo bira gahuu yeroo itti dhiyaatee ilaalus inni isuma mo'ataadha. Ni ajaa'ibsiifate malee homaa hin gaddine ture. Mo'ataan garuu nama kaleessa ilaalcha tuffiitiin bira darbaa ture san har'a haala kanaan jijjiiramee yeroo argu ni gaddees ni ajaa'ibsiifates. Guyyaa san yeroo yaadatu ni gadde. Jijjiiramuu isaaf garuu ni ajaa'ibsiifate. Naahoomis homaa miti jedhee jajjabeesse. Qaamaa miidhamuu sammuu miidhamuu akka hin taanes itti himee amansiise. Mo'ataanis jechi isaa dhugaa ta'uu fudhatee sana booda Naahoom nama rakkate gargaaruu aadaa godhateera waan ta'eef mo'ataa fudhatee gara mana isaatti waliin imala isaanii itti fufan. Naahoom yeroo kanatti kaleessa daandii irra taa'ee kadhataa turus amma garuu abbaa manaa fi abbaa qabeenyaa guddaa ta'eera. Naahoomii fi Mo'ataan erga gara mana Naahoomitti imalaniis mana Naahoom erga ga'aniis baay'ee raajeffate. Naahoom akkuma nama kaanii mana bareedaa sadarkaa isaa eeggate ijaarratee qaba. Jireenyi gaarii jiraachaa jira. Mo'ataan dogongora yeroo abbaa qabeenyaa ture hiyyeessa irratti raawwate yaadachaa mataa isaa gadi qabee ta'a ture. Naahoomis gadda isaa irraa dabarsuuf baay'ee xaaraa jira. Kaleessa nama akkamii akka turee fi har'a sadarkaa akkamii irraa akka jiru itti hima. Namni kamiiyyuu kaayyoo qabaannan jijjiiramuu akka danda'u itti hima. Namni kamiiyyuu qaamni isaa miidhamaa yoo ta'e kaayyoo qabaannan, obsa qabaannan, ofitti amanamummaa qabaannan bakka namni kaan ga'uu akka danda'us haalaan itti dhiyaatee hubachiisuu jalqabe. Mo'ataanis dhugaa ta'uu isaa amanee fudhate. Akka har'aa boruu akka hin jirres amanee hubateera. Gocha kaleessa darbe hunda dagatee Naahoomis erga waan hunda hubachiiseen booda dandeettii isaa akkuma namoota kaanii akka hojjetu itti hime. Mo'ataanis baay'ee gammade. Ganama barii ka'anii waliin gara hojii imalani.
Mo'ataan yeroo Naahoom waliin ta'ee gara hojii imalu gammachuun isaa daangaa hin qabu ture. Kaleessa kadhataa har'a immoo hojjetaa ta'uu isaatti baay'ee gammade. Gara hojii erga imalaniis Mo'ataan akkuma nama kaanii wanta danda'uu fi wanta hojjechuun isaaf mijatu hojjechuu eegale. Walumaan jiraatu jireenya gammachuu qabu jiraachuu jalqaban. Amma Mo'ataanis ilaalcha isaa dogongora san jijjiirratee jira. Namoota hojjechuu hin dandeenye ni gargaara. Namoota kaan immoo gorsa kennaaf. Namni kamiiyyuu kaayyoo fi murannoo qabaannaan hojjetee akka jijjiiramuu danda'u itti hima. Gara fuulduraa akkuma Naahoom ofirra taree nama biraa gargaaruu fi nama biraaf hojii uumuu hawwii fi yaada isaati. Walumaa galatti ilaalchi dogongoraa Mo'ataan Naahoom qabu xiiqii itti ta'ee Naahoom kadhataarraa gara hojjetaatti jijjiiree jira. Namoota hedduus gidiraa jireenyaa keessaa baaseera. Ilaalchi badaan Mo'ataas deebi'eetuma Mo'ataa gargaareera. Jireenya harka namaa eeggachuu irraa bilisa baasee jira jechuudha. Egaa kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo addunyaa jireenyaa keenya keessatti namoota qaama miidhamoo yeroo arginu ilaalcha gadaantummaa fi ilaalcha tuffiitiin ilaaluun dogongora guddaadha. Nama iji isaa hin agarre, nama miila socho'uu hin dandeenye fi nama harki isaa socho'uu hin dandeenye tokko yoo waliine mataa raasuun hidhii xunnee bira darbuun hamilee nama sanii cabsuu fi hamilee nama sanii kuffisuu ta'a. Namni sun akkuma namoota fayyaa yookaan akkuma namoota kaanii hojjetanii of jijjiiruu fi jireenya guyyaa guyyaa isaanii jijjiirrachuu ni danda'u. Qaama miidhamuu sammuu miidhamuu miti waan ta'eef namni kamiiyyuu qaama miidhamaa yoo ta'e kaayyoo fi karoorri jiraannan akkuma nama kaanii galma gahinsi isaanii bal'aadha. Egaa kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo walumaa galatti qaama miidhamuun sammuu miidhamuu akka hin taane nu hubachiisa. Nama kanarraa wanti hubannus kanuma. Nama gargaaruuf immoo nama ta'uu qofti gahaa akka ta'es nu hubachiiseera yookiin nu barsiiseera. Egaa kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo seenaan qaama miidhamaa kanaa asuma irratti kan xumuramu ta'a. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti naaf turaa kan isiniin jedhu Dhaanaa Biiftuu Emmi nagaatti.